Akkam jirtu hordoftoota YouTube kiyyaa jirtu deebinee jirra. Har'a oduu tokko isinii qabannee dhufneerra mata duree tokko isinii qabannee jirra. Gaafiif deebii goone jechuudha. Akkamitti akka haadha manaasaa argate kanas isin biraan gahuu fi muuxannoo isaa irraati kan inni isiniif dhiyaate. Maqaan isaa Obbo Jiraa Burqaa jedhama. Yeroo baay'ee maqaan isaa hin jettanillee na gaafachaa turtanii. Maqaan isaa anaafuu naan galu ture. Har'a ganaa naa gale. Reef naa gale. Erga mucaa dee naa gale maqaan isaa Jiraa akka inni ta'e jechuudha. Duraan koo maqaa makee Facebook irra ilaaleeyyuu naan dubbisamu jira. Maqaan keenyu siin jechaa jira. Maaliif? Qubee egaa rakkina qubee qabdu yoo ta'e nutti ma'a. Akkasitti maqaa isaa isumarraa gaafadheen bare erga seenaan dhimne jechuudha. Amma ani kan baay'inaan si gaafachuun barbaadu adeemsa ittiin haadha manaa kee fuute kana hordoftoota yookaan dhaggeeffattoota kanaaf dhiyeessite jechuudha. Akkamitti akka jalqabde, maalirraa akka kaate, maaliin akka booji'amte, harka miila kee kennite. Kan harkaaf miila koo kennee nama sidha. Sidha malee kan booji'ame ani mana booji'e. Miti jalqaba situ booji'e. Kanaafuu anillee akkamitti akka booji'ame itti aanseenan hima. Ati garuu akkamitti akka booji'amte maaltu si harkisee maaltu sitti tollaanii kanati tajanaa jennu jalqabde. Jalqaba yaa waan amma barreeffamu tokko nan hordofan ture. Barreeffama sarara sanarraan ka'een namni mucaa kana akkamitti yaada kana akkamitti ibsiti akkamitti barreessuu dandeesse. Waanuma Facebook irratti barreessitu maal ilaalin. Iski darma kana maaliif hin dubbisu jedheman hayin beeka baay'ee beekamaadha Facebook irratti. Hayi jennaan achumaan cic hayennan cic. Garuu hayi geenye sin argus yoo arges garuu dafee hin banus ilaalus maaliif akka hin banne garuu macarrashaa irratti sitti ni. Hayin immoo waan biraa tartiiban guyyaa guyyaatti yaada dhiyeessu irraa kan ka'e yaaduma guyyaa guyyaatti dhiyeessu sanarratti ka'een yaada tokko messenger keessatti barreessuu jalqabee. Siinii jechuudha. Siinii akkati hayi jettu akkati gara koo dhuftu kan si taasise barreeffama jechuudha. Malee ana miti. Yaada amma maddisiisu malee ana miti jechuudha. Yaada waan tokko beekamu kanarra jiru namni adeemsa keessadha sirriitti yaada namaa maalidha. Sinima duraan beekun ture barreeffama keerraa argine gara keetti akka dhufoon Facebook irratti barreeffama kee argine malee durama sinin beeku sinumaan hin bare achuma irratti barreeffama kee keessa namoonni baay'een hin barreessu garuu yaada sana irratti hundaa'ee gara keetti akka dhufu nan dubbisa guyyaa guyyaatti waan barreeffamu ammallee guyyaa guyyaatti waan barreeffamu tokko nan darbu. Yaada namoota baay'ee. Barreeffamicha yaadicha dhiyaatu sanatu si harkisee namni akkattiin barreessitu kun yaada akkasii maddisiistee barreessitu kun eenyudha dhaqee baruun qaba gaafachuun dubbisuun qaba jetteetu karoorfattee dhufte jechuudha. Baay'ee kun sirrii. Kan biraa immoo gaafatuman jedhu carroomuman jalqabeera. Garuu adeemsa sana keessatti wanta maaltu si mudachaa ture guyyaa guyyaatti jechuudha. Amma deebiinsi deebi'ee okee ta'ee si dawwalamuu si bilbilamuu si barreeffamuu hamma jalqabutti amma guyyaa kanaatti nan beeka yeroo baay'ee barreessaa turte. An garuu deebisnee miseejii keessa ilaalan turre yeroo sanatti maaltu si mudataa ture yookaan maaltu sitti dhaga'amaa ture? Qocollaa Duugama. Guyyaa guyyaatti qocollaa arraba adda addaa fi wanta baay'ee jira ture inni amma gadi hin ka'amu yaa'u sanas ta'e kanaan irra ooleera booji'eera jechuudha. Amma booji'eera. Ani garuu jechuudha yeroo sanatti bakka dubartoonni uumama dubartii keessatti kan isaan barbaadan maalidha? Wanta ifu waan bareedu waan bilicii waan isaanitti mul'atu ilaalanii adeemu. Gara sana adeemu jechuudha. Gara sanatti harkisamu jechuudha. Kanaafuu anillee yeroo baay'ee jechuudha
taayimlaayinii feesbuukii kee jala nan seena piroofaayilii kee jala nan seena yeroon ilaalu dafees piroofaayilii footoo hin jiru footoo garaagaraa jira footoo namoota qabsaa'otaatu jira namichi kun maal fakkaata hin bareedu footoon isaas hin jiru nama akkasii maa hin tajanaa jiru nama akkasii deebisuu jedheen ilaaleen nan ba'a ture deebisee tosee hin deebisin jechuudha yeroo sana. Kanaafuu yeroo baay'ee deddeebitee barreessaa turte yeroo baay'ee deddeebitee barreessaa turte miseejiin keensee garuu ani hin banu maaliif kan hin eegu waan biraati kan waan natti bareedu waan natti calaqqisu waan bareedinaallee agadama birraan fakkaata waan na ilaalamee sirriitti waan isaan jettu kun dhugaa akkasii barbaadeen deebisuu didee ture jechuudha yeroo baay'ee yoo miseejii lesii barreessuudhaan didee koomantii irratti baay'ee na barreessaa turte ati garuu karaa koomantiillee kanaafiyyu adeemsa amma kana deemeetu dhumarratti guyyaama tokko akka carraa jechuudha miseejii isaa banee ilaalee carraa isaa bahee natti fakkaata gaafa sana caammaa lakkoofsa 42 caammaa 42 kaawwadhe moo gaafas caammaa quxurii isaa guddate miti inni gaafasi kun targazii isaa dheeraadha malee gaafas inni ittiin footoo ka'eessu hojii hojjeteera garuu targaziin isaa dheeraa ta'u nama dheeraa akka kosii argachiiseera jechuudha. Yeroo tokko gaariidha jechuudha uffannaa uffachuun wantoota babbareedan kana kaawwachuun godhachuun nama carroomsuu danda'a jedhee yaada garuu uumamaanis dubartoonni illee of qabachuudhuma qabu atiraakti nama gochuu qabu. Kanaaf guyyaa sana jechuudha caammaa waan ta'e caammaatti targaziinsa dheeraa kalariinsa samaayawiidha wayyichis akkuma sanaa uffadheen ture guyyaa gaafa sanaati kan ani meeseejii deebisee fi guyyaama sana meeseejii deebisee fi bilbila naa kennina bilbilan kennee fi guyyaama sana iimoodhaan odeessine haasofne jechuudha gaafuma sana. Na dhangalaasee akka nadhii dammaatti oduu jennaan nan dhangalaase. Isi odullee nan caaltu kanaaf guyyaa sana jechuudha guyyaa sanarraa kaasnee haasa'uu jalqabne erga guyyaa sanaatti garuu akkamitti haasaa turre ergasii desemaa waan baay'ee qormaata baay'eetu ture isarras nan tarkaanfadhe amma to'achiin ga'e qormaata sana bira tuun qormaanni kun erga adeemsa wayii deemnee baay'ee erga adeemneetti kan qoramu jammarte garuu haala kamiin haasaa turre asuma ergi jalqaba sanarraa jechuudha. Gaafa jalqabne immoo koottuu galii shiroo birrii lamaa si nyaachisuun da'aboo guyyaa guyyaattiin siin jedhe. Akkasillee hin jenne siin sirreessa shiroo sirriitti amaariffaan naan jedhe shiroo badambe abalaashaaloo jedhe sigaa እንዳትይኝ እንጂ shiroo badambe abalaashaaloo naan jedhe yeroo sanatti jechuudha qabeenya ni qabu shiroo sirriitti si nyaachisuu ni danda'a garuu foon naan hin jedhiini kottu galii naan jedheetu jalqabee namichi kottu galii naan jedhu kunis waaqa alaataan ta'a laata gaarii ta'a laata jedhee man jammare otoma deemnu garuu adeemsa deemnu keessatti amala jijjiirrachuun hin jiru har'as isuma naa barreesseen boris naa barreessaa har'as isuma nutti haaseen boris amalichuma natti haasaa jijjiiramni tokko hin jiru kan biraa waan naa ergin hin jiru. Shamarran keenya yeroo baay'ee kan isaan mataan isaanii buqqa'uu ka'u yeroo baay'ee qarshii ergi jennaan isaan siin ergan jedhan immoo taraa koo deebisee si ergu waa barbaadda achitti si ergu bakka waan koosmoosii ergu jechaa kutaanii lammaffaan isaa itti fufa jechuudha baay'ee adeemnee kutaa lammaffaan isaa waan koosmoo ergaaf